galatoomii jaal hambisaa seenaa mana keessa jira jechuun dhagahaa yoo jiraateetu harka nuu baase gaarii yoo ta'uu baate nin dabarsa waan natti kenname. Jaal Elemoo Qilxuun jaal hambisaa fudhadhu jaal hambisa fayyaa ta'e ulfaadhu galatoo. Tola gaarii jaal jireenyaa galatooma. Tola jaallan bakka guyyaa ayyaana waboodhaa amajjii tokkoo bara 2026 geenye guyyaa kana guyyaa seena qabeessaa waraantummaa Oromooti hundi keenya ni beekna. Bakka guyyaa kana geenye qondaaltoti waraantummaa Oromootii fi hooggantoonni dhaabaa olaanoon sadarkaa adda addaa hayyuu fi beekan gartee uummata Oromoodha. Idileen uummata Oromoo idil addunyaarra jiru hunda'uu bakka guyyaa kana geenye hin jira. Kanatti aansuudhaan jaallanii uma yaada silaa olni irraa qabuun dubbachuu barbaada waan gabaabduu tokko jechuudha. Nuti gartee qabsaa'onni waraantummaa Oromoodhaa diriirra jirru waan gartee akka dhaabatti dhaabni akka dhaabatti seeraa fi heera mataa isaatiin bula. Inni kun yeroo hundaa'u beekama. Heerri waraantummaa Oromoo seerri waraantummaa Oromoodhaa diriirratti hoogganuu kanuma waraantummaa Oromoo dhibbuutti seeni. Heerri qondaalummaa yookaan hooggansa dhaabaatis hooggansi dhaabaa amaanaa hooggansaa dhaabaa fudhatee hirbuu Oromoon sharafu qabsoo Oromoo gandaa fi kutattis hin qoodu tokkummaa uummata Oromoo nan tiksaa seerri har'aan tana gartee ani ittiin hirbuu seene kuni na haa qabu jee hooggansi tokko hirbuutti seene. Hooggansiisa kanaan deemu waan qabsoo Oromoodhaa tiksee tiksaa jechuudha. Kanaaf hundi keenya ni beekna jaallamni. Wanti kana dubbannuu fi wantoota tokko tokko haalota gartee jiru akkuma gartee adeemsattu namni waan hubatee tokkummaan hooggansa dhaabaa jiraachuu akka hubatuuf. Waan laganya seeraan nu hooggana heeraan hoogganama. Dhaabaa ala bahuunis hin jirtu namni dhaaba keessa taa'e. Manni maatii tokko akka maatitti bulmaata maatii isaa keessatti bulmaata qaba. Kanuma hooggansi dhaabaatis dhaabni adda bilisummaa Oromootis yookaan ammoo caasaa fi hooggansi dhaaba kanaa abaa Oromootis kanuma. Isuma kanaan bullaa jechuudha. Maal jennaani sadarkaa dhaabatti sadarkaa hooggansatti seerri keenya korbuutti seenne nuti nuuf akka nama maatii tokkooti. Akka nama maatiin buluuti. Inni kun yeroo hundaa'uu The recording has stopped. isa kana ammoo kan dubbatuuf siyaasaa fi miti. Haasawaa siyaasaa meeffachuuf miti. Qulqulluu hirbuu Oromootiif hin dubbachuu jira. Wareegama kan ittiin nuti hin kafallu dubbii nuti dubbannu iddoo itti wareegama kafaltee waa sirreessu qabdi. Iddoon itti dubbannee waa sirreessutu qabdi. Lafumaa kaaneen dubbannu. Hundinuu akka kana hubatuuf tokkummaa waraantummaa Oromoo tokkummaa hooggansa dhaabaa tokkummaa qabsoo kana hubatuuf dubbannuti. Malee siyaasa tolfachuu haasawaa meeffachuu miti. Kanaaf jaallanii ani waliin dhaabu guddaan amaanaa sabaan nurka jira. Amaanaa saba keenya jirtu tokkummaan tiiksu. Deemsa qabsoo keessatti arraan tana This meeting is being recorded. arra qabsoon fitti haamtee miti. Hireen hooggansaa garuu gaafatamummaa fi gahummaan dhufuu danda'a. Gaafatamummaan dhaabaa dirqama malee aangoo miti. Hireen akkasii dhufe sun ammoo tokkummaa Oromoo tiiksutti. Qabsoo Oromoo iyyaa gurra taanii ilaalutti. Waan irra gartee amaanaan darabeen akka giingootti naannee si ga'e seenaa kaleessa gartee miseensummaan qabsoo keessatti qabdu. Ka qondaalummaan qabdu. Baroota dheeraa tiifattee as ga'es har'a iddoo kanattuu akka miliqee sarkaan baane tiifachuun dirqama hooggana waraana bilisummaa Oromootii fi hooggansa irraan tana yeroon fiddee
abaawwa boodhaan iddoo kana dhaabbatuuti. Kalee isaa deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hiree hoogganoota dabranii hedduu agarree as geenye. Seenaanis baranne as geenye. Gaafatama jaalgalaas dilburraa kaase gaafatama daawwiti ibsaraa baase rakkoo haala adda addaa dabre hundi dabarsine seenaa as geenye. Wantoota san hundaa'u irraa barree iftiisuun qondaala dhaabaa irraan tana hireen naanneessitee aangoo kaayoo gaafatama kaayoo qabsoo Oromoo irratti fidde kuni tokkummaa akkasii tiisuu nurra jiraata. Beeynus wallaallus bikka jiru kanatti haga tokkummaa uummata Oromootiin tiisuun hin wallaalu. Kanaaf jaallanii warra tokkummaa wal tiksu ka qabsoo Oromoos tiksu ka amaanaan saba kanarraa harka geesse amaanaa kana galmaan ga'u rabbi nu haa godhuun jaangu kan hin dhaammadhu guddaan kanu. Uummata Oromoo akka uummata Oromootti guyyaan kun guyyaa gartee waraana kaayoo isaaf falmu guyyaa dhaloota waraanummaa Oromooti. Guyyaan dhaloota waraanummaa Oromoo ammoo guyyaa ittiin dukkana gabrummaa ittiin ifni falme bilisummaa barbaada wareegama ilmaan isaa kafalaa jirudha guyyaan kun. Guyyaa akka itti gartee dhalate ka gartee dukkana gabrummaa falmu humnaan isaa wareegamatti kafalan tiksuudhaaf ummanni Oromoo qabeenya isaatti dhabe lubbuutti dhabe beekaa hedduutti dhabe. Gargaarsa baroota dheeraa waggoota 50 ol qabsoo kanaaf kenne maatii gartee lubbuudhaan baroota dheeraa baatanitti manaan dhabamte iddoo galatti dhabamte arraan tana iddoo garagara dhabamaa jirtu wareegama ilmaan isaa arraan tana diree waraanaa dhaabbatee kafalaa jiru wareegama maatiitti qeerroon Oromoo uummanni Oromoo kafalaa jiru dantaa wal dhabbii xixiqqoo hubannaa xixiqqaa waan birkii damee tokko kaafeessatte waan gartee hubannaa hoggansa xiqqoo tokko bakka bakkatti uumamu akka rakkoo dhaabaa akka waan inni dhaabatti fudhachuunis gaarii miti. Isa kanaan qabsoo Oromoo diiguun illee gaarii miti. Isa kana tiikfanne waa hunda tiikfanne qabsoo Oromoo gaggeessina uummanni Oromoo kanan wajjin tiiksee haga qabsoon hin tiyya jeetti. Waan kaleessatti dhabesan tiikfatee qabsoo Oromoo galmaan gahuun qabeenya itti dhabee jira. Sabummaa itti waakkatamee jira. Taargeetiin irra uummanni Oromoo mana isaatti hin ta'uu dadhabe waraanummaa deeggaraa waraanummaa Oromooti. Deeggaraa Abaawooti. Deeggaraa kaleessa Abaawooti. Jiraachisaa qabsoo kanaa ta'eeti diinni kaleessaas mana gubaa ture. Lubbuus baasaa ture. Qabeenyaas balleessaa ture. Ilmaan isaa manaa baasee akka inni falmatti siriiree direeratti illee wareegama kafalu godhaa ture. Isa kana tiifachuun seenaa waggoota hanga sanii waggoota dheeraa qabsoon riphee lolaa tokko hin deemne riphee lolummaan abdii bilisummaa Oromoo waraanummaa Oromoo tiksee asiin ga'e ha beekumtii addunyaatiin jaalala sirna jaalala waraanummaa Oromoo qabuutu akka dhaabatti dhaaba jiraachise tiksee as nuun ga'e. Isa waraanummaa Oromoodhaa tikfatee ittiin wareegama kafalee jiraachuu jira. Uummanni Oromoo akkanuma tiisuu qaba. Isa kana galmaan ga'uuf guddina irra waraana isaa guddate. Zoonii 8 gartee seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa Abaa keessatti kaleessa hin argine arraan tana waraanummaa Oromoo geetti wal ga'e Oromiyaa baadheetti kaabaa kibba ga'e arraan tana waraana kiyya kana maaltu gahaa? Waraana kiyya kana hoo arrarra hanganarra hangamiin diinagdee dhangalaasee guddisuu qabaa je'ee tikfachuu qaba uummanni Oromoo. Erga immoo kana jeen boodatti hooggansa waan san gaggeessu hooggansa bikkisanii shakkuun akka biratti hubachuun gaarii miti. Tokkummaa qabsaa'otaaf illee hubannoon akkasii gaarii miti. Hunda uummata keenya akkana qabaaf jechuutti hin jiru nuti. Wantoota ta'eef ammoo hubannaan akka jiraatu tokkummaa qabna jaalala qabna. Hidda gartee diinagdee guddaan dhangala'ee diigumsa waraana Oromoo uumamurra waraanni bilisummaa Oromoo diinagdee dhabee agabee tokkummaa waraanummaa Oromoo tikfame qabsoonis jiraatte falmam gabrummaadha itti fufuu qabaan jedhan akka fayyatti. Kanaaf rabbi nu haa jabeessu tokkummaa keenyaa tiifannu waraana keenyaas zoonii 8 miti zoonii 12 haa dhaluu dandeenya. Haa uumamu haa dhalatu haa guddatu hooggansi isaa immoo tokkummaan tiifame jaalalaan tiifame haa jiraatu.
kabajaa sabni keenya waraana keenyaaf kanne diinnileen kennuu danda'aaf. Jaalala sabni keenya nuuf kanne diinnileen rifachuu irraa qaba. Tokkummaa fi jaalala waraana bilisummaa Oromoo qabu uummanni keenya gartee ittiin nu jaalatu ittiin nu jabeeffatu diinni ittiin diigamuu danda'a. Kanaaf rabbi nu haa jabeessu warra galma gahu naa godhu warra irbuu seene heeraaf seeratti seenillee tiksee jiraatu rabbi naa godhu. Afaan keenya afaan siyaasaatii miti afaan qulqulluu ittiin diree dhaabbanne wareegamu dubbachaa jira. Xiinxalaa siyaasaa ta'utti hin jiru rabbi nu haa gargaaru injifannoo warra baranaa miti bara dhufutti tarkaanfatu warra immoo gabrummaa bara kana xumuratti godhu bara kana bara xumura gabrummaa jalqaba bilisummaa rabbi nu haa godhu hin jaa injifannoo jaallan galatoomaa jechuu barbaadeeti. Hayyee fayyaa ta'e jaalambisaa seenaa ajajaa